Amma 800 shantamii shantam dura jechuudha. Kuni ammoo meeshaa itti moora keessa kaayanii itti ifaadhaaf yookaan akka shaamaatitti. Amma kuni haala jireenya harallaa ibsa. Hayyee jirtu kamimtaa fi wantoota keenya guyyaa haaraa viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Har'a bakki itti argamnu akkuma asirratti argaa jirtan muuziyeemii hawaasa Harallaa jedha. Uummanni Harallaa uummata baroota dheeraa dura jechuudha jiraachaa turedha. Uummanni Harallaa kun uummata naannoo kana jiraachaa turedha. Muuziyeemii kana keessatti immoo seenaa uummata Harallaatu walitti qabamee argama. Bakki kun bakki itti argamu Dirree Dhawaarraa ol baatee osoo dhangaggoon geenye naannoo Dirree Dhawaatti argama. Seenaa uummata Harallaatii fi wantoota muuziyeemii kana keessatti argaman kan isin daawwachiifnu ta'a. Haga xumuraatti daawwachuu. Hayyee hordoftoota keenya amma muuziyeema keessatti deemnee jirra. Muuziyeema kana keessatti waan argamuu fi wantoota as keessa jiranii fi seenaa uummata Harallaa kana jechuudha. Bal'ina isaatiin abbaa keenya kan muuziyeema kana eegurraa kan dhageenyu ta'a. Nu faana tura. Fayyaa. Mee maqaan keenya? Abdallaa Musaa naan jedha. Abdallaa Musaa. Hayyee muuziyeemni kun muuziyeema uummata Harallaa ta'uu dhageenye dhufne mee waa'ee uummata Harallaa irraa kaasi waan beektu? Uummata Harallaa kana uummata Oromooti ni jedhan. Hayyee. Dhugaa dhageenya uummata Tuulaadha. Hayyee. Uummata 800 irraa hanqafamaatiin ni himan. Hayyee. Kun as akka magaalaa gudditti turte jedha. Bakki sun jechuudha. Uummata Harallaa kana. Hayyee. Jogola qabdi shirii. Hayyee. Manneen deena dura fayyee qaban jedha. Manneen isaanii jechuudha. Xaaliyaan dura. Hayyee. Xaaliyaaniitu jiigee Hayyee. karaa dildila maali kana hunda tolchee jedha. Karaa makiinaatiin tolchee jedha. Kana uummata seenaa qabu abbaa odeeffannu. Masgiida kana keessa ganda kana keessa masgiida hedduu jira. Isaanii. Abbaa lama qaceellotti ifa godhanii duraan caccabee jira kaani. Hamma qaceello beekamee taana bulamu. Masgiidni isaanii. Hayyee. Asumatti naannoo kanatti argama. Asuma jira. Hayyee. Ammoo mee wantoonni kun maal ibsa? Wanni kun waan isaan irraa dalagan aduufaa akka gartee. Amma kun meeshaa hanga baasaa kan dhagaa irraa hojjetamedha. Walakkaa jaarraa jaha hanga 15tti. Biyyoota Arabaatii wajjin wal qunnama qaban jira. Uummanni Harallaa kun. Karaa Zeelaa jedhanii. Seelaa. Achiini Hunnooni maal? akka waan itti dalaganiitiin waan akka midirtii jedhanii. Nuti gaa akkasan ilaallaa isaan dalagaa. Amma wanni kun waanuma gaafa isaan fayyadamuu turan jechuudha. Isaan walitti qabame duba. Hoyi. Amma yoo achi aanee ooluu kan isaanii guuraa bara. Ooluu keessaa. Isi biitu lafaa guuree uummata harka jira. Uummata harka ganda kana harka. Oggaa ooluu dalagan ni harkatan. Manatti sanirraa tokko fuudhanii. Amma muuziyeema kana eega wanni kun walitti qabamee asitti galee hangam ta'a? Wantoota 2006 irraa eegalamee jira. Kun meeshuma isaan fayyadamuu turanii. Ammallee ganda harkaan dhiyaatu. Hin gallee barcuma. Meeshaan hin galle. Ganda keessa jirti. Nama harkaa qaba. Hedduutu akkanatti asitti barreeffama. Faranjii kana. Isa kanaa barreesse. Ingilizirraa dhufu. Isaa tattaafatee wanna godhu jira. Haga ammaa isaa harkaa qabaa? Maal silaa mootummaa jala jira. Inni akka waan isaan gartee qaaxaranii beekanii. Isaan qoratee jechuudha. Waa hundaan meeshaadhaan laala waan jira. Amma kitaaba lafa faranjiitiin barreeffame. Hawaayee Harallaa dubbatudha. Namni hedduun dubbisee jira duba kitaaba kana. Ni fudhata. Hedduu guurrate.
amma namni hogguu asii dhufee fudhatu meeqa gurgurtan? Arshii waliin bakka. Kana qarshii dhibbatti gurgurtan. Baay'ee anis tokkichaa kana isin irraa hin bita. Kitaabni waa'ee harillaa kana jechuudha. Namoonni waa'ee harillaa hin beekne seenaan kun seenaa guddaadha. Seenaa guddaa. Seenaa guddaadha. Dhuftanii kitaaba kanaa bitatanii akka dubbiftan bakka kanaa dhuftanii akka laaltan jenna. Bakki biraa naannoo kan ni jira. Ni jira. Amma kuni ogummaa gamoo kan harallaa duriiti. Akkanatti ijaaramenni kun isaaniin ijaarame jechuudha. Gamoo kun sochii daldala harallaati. Meeshaalee isaan ittiin daldalu turan jechuudha. Garuu meeshaan uummanni isaan fayyadamu ture ganaa keessatti deemee guuramuu qabame. Cinaan mul'anne cinaan uummata argatu. Hawaasumaaf guuratee jechuudha. Hundumtuu warra fayyada. Amma kun haala jireenya harallaa ibsa. Muuziyeema uummata harallaa jechuudha. Kan muuziyeema keessatti walitti qabame haga ammaa isin daawwachiifnee jirra. Kanaaf ammoo kan isin daawwachiifnu ta'a haga xumuraatti nu faana tura. Baay'ee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya turtiin nuti waa'ee uummata harallaa ilaaluudhaaf taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Amma immoo muuziyeema keessaa baanee bakka itti kotteen namoota sanii argamtu isin daawwachiisuudhaaf imala taasisaa jirra. Haga xumuraatti nu faana tura. Amma kanaas asuma keessaa baafne warri harallaatti fayyadamaa uummanni harallaa. Amma meeshaa kana maaliif fayyadamuu turan isaan? Isaan kun waan isaan itti fayyadaman isaan waan akka loona wayii fakkaata. Harkaan bocan jechuu waan kana amma. Gaafas meeshaan teekinooloojii tokko hin jiru. Uummata qaraame turan boo. Uummata qaraame turan jechuudha. Akka gaafa sanitti jiraatanii. Ija keenya industirii mataa isii deemuun gadi jechuudha. Kun hin bahu. Ammoo meeshaan tuni meeshaa uummanni harallaa fayyadamaa ture jechuudha. Lafeeleen isaaniis kan dibaqna jirti. Lafeen isaanii uummata dhedheeraa barakamadha. Uummata hedduu dhedheeraa turan jaanii. Uummata as carraaqqachaa adeeree carraaqqatanii asii galan. Asii kashafutee dhalaan isaanii ila adeeree kan geessu. Miillumaan. Hedduulleen tarkaanfatan jaan. Hedduullee dhedheeraa isaan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhugaa seenaan uummata harallaa waan ajaa'ibaati. Waan isin ajaa'ibu wantoonni isaan fayyadaman haga ammaa dachee sana keessa jira. Walii guuramee guutuutti hin baafamne muuziyeema keessa wanni jiru hedduu xiqqaadha. Irra baay'ina warri baafames namoonni asii baasan fudhatanii akka deemantu himama. Hawaasni osoo irratti hojjetee qaamonni dhimmi kun ilaalchisu osoo irratti hojjetanii wantoota akka seenaatti jiran kana baasanii bakka takka walitti qabanii seenaa guddoo qabna. Amma harkaa jirtan kun faana uummata harallaati. Kallattii kanaan daayireekshinni kun jechuudha masgiida isaan salaataa turanii nama baasaa. Dhugaa waan ajaa'ibaati. Amma gaa bakka kana hunda keessatti seenaan uummata harallaa hafteen isaanii bakka kana keessatti osoo haadhame dachii kana hunda wantootuma isaan ibsuutu keessa jira jedhanii meeshaalee isaan fayyadamuu turanii amma immoo asiin masgiida isaan fayyadamaa turanii deemaa jirra. Nu faana tura. Akka seenaan uummata harallaa kun ibsutti amantiin akka Itoophiyaatitti jalqaba biyya tana seentellee amantii Islaamaa akka ta'e asirraa baruu dandeenya seenaa uummata harallaa kanarraa. Nagayame abbaa fayyaadha. Amma as gadi deemneeti muuziyeema seennee laallee dhufne waa'ee uummata harallaa. Amma immoo asiin masgiida jedhanii dhufne mee waan masgiida kanaa waan takka takka himuu ni dandeessaa? Yaa masgiidni masgiida ta'uusaa wanni beektuun miiraabaa fi bakka imaamni jechuudha. Amma kun bakka imaamni jechuudha.
amma gaa asiin seenan imaamni Ayyee. imaamni asiin seeneeti Ayyee. khutbaa asii qara Khutbaa asii godhu ture. asit ture Okay. hogguu asis godhe Ayyee. asiin seeneeti Asii salaachi. kitaabaas kun as keessa kaa'atan maal kun kitaaba Kitaaba kaa'e. asii sagaajis Ayyee. Duba dhagaan kun ni diigame moo hanga ni ni diiga gubbaarra diigamee gubbaarraa diigame. Amma kun maali? dhagaan kun dhagaa achi taalaal bakka san bakka manni ejjutan Ayyee. waan gartee shaamaa kaa maaligaa mooraa duruuf shidatan Ifaa hambaatti waan mooraa keessa kaa'atanii shidhatanii mooraa as keessa kaa'anii fayyadu jira. walaa lammaa shubbaa kasaa maallaa shubbaa bakka qilleensi seenuuf Maskoota jechuudha. bakka qilleensi seenuuf akkasitti sunis akkasii jechuudha. Waan ajaa'ibaa dhugaa seenaa guddoodha. Amataa 850 jee Profeesar. Profeesartichi amma 800 50 jee. 50 dura jechuudha. 50 dura jee. Hordoftoota keenya amma bakki kuni bakka yeroo uummanni harallaa as jiraachaa turetti masgiida isaaniiti. Masgiida kanatti bakki kun iddoo itti imaamni dhaabbatee salaachisuudha. Amma gaa dhagaan kun irraa dhumatee gabaabbatee hanganatti deebi'e malee uummanni san uummata dhedheeraa waan ture jecha wanni kun hedduu dheeraa akka ture himama. Asiin ammoo bakka isaan kitaaba kaayachuu turanii kuni ammoo meeshaa itti moora keessa kaayanii itti ifaadhaaf yookaan akka shaamaatitti itti fayyadamuu turanii jedhanii asis waan akka kitaabaa kaa'uu turanii kuni maskoota yookaan akka fooddaatitti waan isaan fayyadamuu turanidha. Asiin hulaan tuni ammoo hulaa itti dubartoonni yeroo salaataa seenanitti salaatu turanidha. Tunis hulaa dhiirotaati. Akkasuma tunis hulaadha. Masgiidni uummanni harillaa fayyadamaa ture gaafa naannoo kana jiraachaa ture masgiida hedduudha. San keessa ammoo kun tokko jechuudha. Kanaafuu gaa seenaan uummata harillaa kana fakkaata kan masgiida keessatti argamu. Waan hafes kan isin daawwachiifnu ta'a. Koo jira jira akkana masgiidni kana. Masgiidni Somaalilaandii keessa. Uummanni harillaa fayyadamuu ture. Achillee turan jechuun uummanni harillaa kun. Turan jee Somaalilaandii keessa. Akkasitti Somaalilaandiidhaas kaabaa rasuulaatiin illee masgiidni kun eenyutu akka ijaarame jee. Suuziidhaas akkasitti nu barsiisee kaaba. Poolisichi bakka kana qorate jechuudha. Faranjiidhaa minni. Profeesar. Garuu dachii sana keessa meeshaan isaan fayyadamuu turanii fi hambaaleen isaanii hundi ni jira jaan. Ni jira kan guutuudha. Manni simmiita qabu hundaa jira manneen hedduu. Kasaanii. Hayyee kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin haga ammaa daawwachaa turtan seenaa uummata harillaati. Kan isin daawwachaa turtan ammoo Mu'ee Maaksidha. Warri haga ammaatiin faana turtan galatooma seenaa uummata harillaarraa waan hedduu bartan jennee amanna. Viidiyoo biraa qabannee guyyaa biraa haga walitti deebinutti fayyaa nagaa ta'a.